Nafan direct himu barbaade wani nuti mirga kooti jennu waan mana keessatti goonudha. Wani nuti immoo social media irratti dubbannu namoota baay'ee bira qaqqaba waan ta'eef nafxanyaan akkasiin si ajjeestu amani kiyyaatoo qaamaan si agarte. So kana dhibbaan beektu hundumti keessan warri kiyyaa nafxanyaa gootan jechuudha. Gara ajandaa isa dhugaatti soon hin deemin, isa sirriitti soon hin deemin. Isa fayyadamuun sirrii miti. Maqaatis maqaa gandaa waan maddee ijoolleen keenya kottaa jechuun sirrii miti. Kana sirreeffadhuun jedha obboleessa kiyyaan. Waan bira wanti dibalee tokko jiru ana akka kootti. Waan sitti duula irraa qolatte. Inni sun isachi wanti isa laallatu jiru Oromoon bakka hin buufanne yoo kutaa isaa dhuga meeraate kutaa isaa irraa gidee deeffatu kutaa biraa arrabsuudhaan miti. Himachuudhaan dhiyeeffachuudhaan si galee maaliif nuun jedhama jechuudhaan malee akka kanatti waliin deemuun sirrii miti. Jaarsummaadhuma hin dubbatinaa TikTok irratti an dhugaa rabbii isinitti hima. Hin sobdii akkuma kiyyaan jedhe akkuma inni jedhe beekamtii dabalachuu beekamtii yaada kee keessatti fu'ee yaada kee addaan kutuuf osoo hin ta'in waa wayinsi yaadachiisa. Fu'ee yeroo tokko jechuudha kiyyaanii fi abdii kuni lama taadii osoo karaa deemanuu koomantii jalatti warri soddaa sun arrabsite hin beektee jaraa deebisuu jedhanii yeroo sana keessa abiyyii baay'ee tokko hawaasni itti duulaa ture jedhe sii galee jennaan Oromootu sin bulcha maal fiddu maal isanni jedhee abbichuu faarsu jedhanii isuma kana jechuudha kiyyaadhuma kana jechuudha sii galee isa jarri jara arrabsaa ture jechuudha warra soddaa kana jechuudha sinii galee namni kun dhugumatti warra sana gartuu sana jaallateeti moo waan kana muudiidhaaf feekiidhaaf yookaan ammoo waan kana yaadu namni maa wallaaleedha isa jedhamudha xiqqoosii. Miira aarii fayyadamee waan namni aarutti fayyadame malee inni sana ta'eera jedhaa jiru. Wanta ittiin sun akka nu aarsitu beeka maa godheedha. Maa godheedha. Ajandaa ta'uu akkasiin dandeessu ni beeka. Kana maa ofirratti to'achuu dadhabeedha malee kan jedhaan waan biraa miti. Amma gannii fudhattu sirbattiidha kan darajaa kanaan isii gedhe waan biraa miti. Namoota baay'ee sirbattiidhuma. Akkuma inni nu jedhu hiriyoonni isaa keessaan itti himan sirba malee wanni bira tokko hin jiru. Deeffadhu ofirraa. Of ta'ii waan barbaadde ta'ii mirga keeti. Jara biras dhaabbadhu abbaa barbaadde bira dhaabbadhu. Garuu miira keessa bakee immoo yaadi keessatti ilaaliidha. Kan hin jedhu jechuudha. Kasana darbe jarri dhimma dhuunfaa kennan nuti hin barii waa tokko wanti walirraa qaban hin jiru. Jireenya mataa fi jiraata. Sooliin isoote bakka hin jirretti dubbadhu kiyyaan jiraafan dubbadde tun isaa argadde waan itti himuu qaba. Gaaf tokko carraa argadde mana isaas seenee isaa fi gurbaa tokko jira. Yeroo baay'ee nurraa gadi hin buune tokko jimmarraa gadi hin buune tokko itti meera sirriin jirtu sirreeffadde dee uummata jimmaa nama sakaanis keessatti ilaalaa jedhee itti meera namni dogoggoru nu keessa jira jira kan nu arrabsiisu jira jira garuu nutu gorfata nutu elikiitti mudide kiyyaatti nutu itti himatam kana kanaan nu tuqsiittee tasirriin jirtu inni itti himachuu danda'u qabnaa jechuudha waliin sobnu isinii galee gaafa tuqamne nu aarsitee akkasii bira dhaabbannu qofa ilaaluun qabduudha haqaa wajjin ni dhaabbanna uummata burjaajessina jenna galatoomaa abdiidhaa kenni egaa jammarraan dhaabuun beeku kanaa jetanii dhiifamana godha. Ayyee fu'ee. Maamme. Wayyee kiyyaa. Gidduudhaaf abdiyyoon afaan irra hojjedhe rakkoon qabu. Lakki. Dhaabi. Ila. Bakka amma fakkeenyaa fi baalla abdi koo. Bakka amma fu'aadi kiyyaan ijoollee keenya nu tuqsiisa yookaan immoo nu intinee dheedeetti beeki amma fakkeenyaaf inni ganda koo tuqee arrabsee an ganda sana tuqee arrabsuu miti gootummaa jira fayyaalessummaa jira obbolummaa jira waliin qabnu dubbadhee fixuudhaaf dandeettiin qabu sii galee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ammaal godheetan jimmaan arrabsiise amma fakkeenyaaf sirba gadhiifachuun mirga kooti bara sirbi kun kan gadhiifame isinii miidiyaan kana irratti maa kana kun gadhiifama jettanii kan falmuu dandeessan OMN qofa maaliif OMN birrii keessanii ni ijaartanii waan ta'eef jechuudha. Si galee OMN qofa irratti ekelee maaf dhiyaata sirbee ekelee maaf gadhiifama kun maaliif kana ta'e kun maaliif postatame jechuu dandeessu. Inni kun piraayiveetiidha si galee miidiyaa koo dhuunfaati si galee miidiyaa koo dhuunfaa irratti hin gadhiise waan ta'eef akka obbolummaa Oromootti sirraan bareedu sirriidha nan fudhadha sana. Maaf gadhiifteen immoo gaafii maa bade. Fakkeenyaaf anjira kana jaalladheetan gadhiifadhee sirba jira. Jaalladheetanii amma hin fudhattaati kana fo'aadha. Moo dhiiga jiraa qabaadheetan kiyya koo jaallattee gadhiifatte jedhe dubbadhee rabate. Miira kee dhiiga jiraa qabaadheetanii ni beekta kana maanuu to'achuu dadhabdeedha kan isin jedhe obboleessa kiyya. Ammoos immoo kiyya gaafii tokkitti maamme hundi keessanuu ganduma ofii faarsuun ikkoo bar gandummaadha yoo ka dubbachuu ta'e. Wallollee turre beektaa mana kali Hamzaa Jaabiritti ganda ofii namni faars gandummaa biqilcha bootaa biraatti si galee namti inni kaan inni dallana jechuudha gaariidhuma kee himachuun iyyuu gandummaa si gochisiisa bar amma miidiyaa kana irratti wanni balleessitu tokko hin jirudha
Keetuma faarsuu noo bule sagi. Darajaa kana geenyee jirraadha kan isiniin jedhe malee ani badiidha jechuuti. Mirga keeti inni jara ta'uu dandeessa. Sitti meenkee gideeti jara taate asirrichuma falmadha malee wanni nan sitti sirrii faayin jiru jiru jechuudha akka dubbachuudha. Sirna jenneerra. Wallahi hin beeku ila warri viidiyoon irratti waraabes warri na arrabses inni sun beekamtii barbaada sila gurbaan beekamtii barbaada. Guyyaa tokko nama maali dinqisaa dabalaan gargaaramee jennaan dinqisaa dabalaa maa gargaarama maa Oromoon isa gargaara jedhee mucaa dhukkuba du'aaf jireenya gidduu jiru jechuun maa gargaarama nama dhukkubsatee yaalamu nama kana faa dubbatu. Yeroo hunda yoo namni qaxxataa deemu ni daba deemu. Kun sun rakkoon qabu garuu maanni beektaa amma fakkeenyaaf hin beeka bakka akka muudii qabachuudhaaf waan kana gadhiisee dhibbatti numa beeka. Sigalee nama akkamii akkan ta'e namni wallaalee hin jiru miidiyaa kanarratti jechuudha. Garuu hun jedhamee jibbaa gara kamiin jimmaan arrabsina gara kamiin jimmaan xinneessina waan jiruu fi sana godhachuudhaafi malee eenyuun hin beeka. Wallaahi eenyuun hin beeka. Abdii dubbadhu. Galatooma ajandaa koo dhimman barreeffadhe dhimman qabadheetu toon seeniin kiyyaa. Miidiyaan keeti mirga keeti gadhiifachuu garuu mirga hin qabdu. Maaliif ati akka ijoollee Oromootti warra feemasii warra hordoftoota guddaa qabu keessatti ramadamta. So ati Oromoodha. Oromoo Jimmaatii sanyii abbaa raagooti ati. Ati sana taatee naftanyaa abbaa raagoo jarrii sultaan abbaa joobir morma muranii qarshii kaffalchiisaa turan itti sirbuun kee dogoggora guddaadha. Maaliif hoo jettee Oromoota si hordofan Oromoota si jala jiran faannoon maal akka ta'e itti agarsiisaa turte. Ana kan jalqaba dhufee sitti ka'e. Ana kan jalqaba dhufee si lole. Itoo na bira jiraatte iyyuu wal fuuna jechuudha. Kanatti gooteefis immoo hammeenyaaf akka hin taane dhibbaa immoo muudii qabachuuf akka ta'e immoo dhibbas nan beekan kana. Na dhaggeeffadhu. Garuu dhugaa dukka dubbachuun barbaada. Kana kiyyaan hiriyaa kootii obboleessa kootii nama wajjin nyaannu nama wajjin dhugnu. Kanaaf an daareektii himuu barbaade. Wanni nuti mirga kooti jennu waan mana keessatti goonudha. Wanni nuti immoo sooshaal miidiyaa irratti dubbannu namoota baay'ee bira qaqqaba waan ta'eef nafxanyaan akkasiin si ajjeestu amanii kiyyaatoo qaamaan si agarte. So kana dhibbaan beektu hundumti keessan warri kiyyaa naftanyaa gootan jechuudha. Gara ajandaa isa dhugaatti osoo hin deemin isa sirriitti osoo hin deemin dhuguma isin warra sirra jirtan kun Khalifa, Maammee, Fuwaade, Saaliyaa dhimma kana araara gootanii dubbii kana xumuroo barbaadan first of all fidaa Salamooniin. Salamooniin hin Bar adu fuudhee sheeritti godhaadheera ni fooloo isaan qabu wallahi hin beeku iyyuu ani waqasaman billaahi. yoo dhufe dhimma kana irraa dubbanna unless stop dhaabaa bakka asuma irratti. Maaliif yoo inni dhufee seene gaaffii ani gaafadhu jira gaaffii uummanni gaafatu jira kiyyaana jira ganiin hin baate jara lamaanitti rakkoo jiru tokko jennee itti himneeti ajandaa kadhaamsinee baana. Ta'uu baannaan kiyyaan hojii dhiisee Fuwaad hojii dhiisee Khaliifaanis hojii dhiisee dhumiin as teenyuuf hin jiru. Fidaa. Gaaffii Ustaaz Ahmed gaafatan hin deebisa. Hundumti keessan namni komii tokkoof dhibbi tokko sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti akkasinii galuuf maal jedhanii dhaabanii beekan. Dhimma kuulloodhaan wal qabatu Fuwaadeen illee jechuuf kaaseera. Jimmi maaliif kuulloo jedhame? Kuulloon gadi aanaadhaayi. Listen to me. Dhaggeeffadhaa sirriitti warri waa'ee Jimmaa hin beekne kuulloo maal akka ta'e hin beekne Jimma waa'een Jimmaa yeroo ka'u warri kuulloo jettan dhaggeeffadhaa callisaa. Tokkoffaa kuulloo jechuun amma fakkeenyaaf Oromoodhaan like akka gaallaa jedhamu sanadha. Kana jechuun maali warra kuulii baatudha sirriitti warra ba'aa baatudha. Sana jechuun immoo saba maaliitii saba ollaa keenyaati. Jara dabuubii irraati amma fakkeenyaaf jara daawuroo yoon dogoggoruu baadhe Fuwaade jara daawurooti ollaa Jimmaati. Jarri ollaa Jimmaa sunniin namoota irraa bitannee walitti gurgurannee wajjin jiran malee Jimma keessaa namni sabnis kan kuulloo jedhamu hin jiru. Kuulloodhuma wanti jedhamu immoo hin jiru sabni. Maqaadhuma mosoo sambadiin tokko gadi baasee sambadii ittiin arrabsudha malee jechuudha. Kan biraan Jimmi uummata populaationii miiliyoona 6 ol qabdi. Aanaa 23 ol qabdi. Sabaaf sablammoonni kan jiran aanota muraasa 3 fi 2 caalle qofa keessa malee aanota 21 ol baadiyyaa isaa keessa yoo deemte illee namni afaan Amaaraa illee seeraan si dhaggeeffatu illee hin jiru. Kanamaaf hin jedhee otoo Salamoon jiraate Salamoon bukkeetti waan kana dubbachuu barbaada. Maal jechuufani parsantii 15 parsantii 35 hin ga'u Oromoon Jimma keessaa jedhe. Jimma keessa akkamittiin daataa kana argate maaliif kana jechuu danda'e kan jedhuun as uummata fuulduratti gaafachuu barbaada gurbaa kana. Yoo beeke diiteelii isaan waa'ee waan amma fakkeenyaaf Jimmattiin alladhee guddadhee
aanaan keessatti guddadhe bakka itti guddadhe sabaaf sablammiin iyyeen jiru ganda ani keessatti dhaladhee guddadhe jechuudha. So yoo dhufe asirratti namni dogoggoruu hin jiru, namni kamuu hin dogoggoraa, dogoggoroo tarii odeeffannoo dharaatiin asirratti dubbate dhufee uummata irratti ifa godhee sana boroonis immoo waan jiru dubbannee qulqulleessinee biraa galuu wayya malee bakka namni tokko hin jirretti waa'ee nama kaanii dubbachuun sirrii miti. Kanaaf yoo fiddan fidaa yoo ta'u baate immoo dubbii kana sumarratti dhaabaati sagantaa biraanuu qaba kanuma. Okay, abdi galata. Maame akka gootu asirratti siluma waa'ee kiyyaa dubbanne waa'ee sooliin dubbanne galatooma. Nutis kan dubbachaa jirru abdi fuyeekoo ilaali. Nutis kan dubbachaa turre solo sheeriitti godhaa jechaa jirra. So isa qofa osoo hin taane kan biraallee namni viidiyoo sana waraabee jecha hin taane fayyadamee jedhe jechuudha. Akka dhufee waan kana irratti argamu jechuudha. Normally ganni turte kan kiyyaa wajjiniin waliin dubbachaa turan jechuudha. Kan innis beeku. Ganniin immoo dhufte asirratti waan sana jecha sanaaf hawaasa kiyya mufachiisee dogoggoreera dhiifama jettee dhiifama erga gaafattee dhiifama achi wanti biraa hin jiru wanta kanarra hin deebi'inii malee dhiifama goonee fi kan siif kan kiyyaa goolabnee kan lameen isaanii dhiibnee jirra. Dabalatatti ammoo namoota waa'ee kanaan wal qabatee hawaasa bal'aa kanaan jecha hin taane fayyadamanii jedhan waan kana jechuudha akka asirratti dhufanii dubbatanuuf namoonni asirra jiranus obboleewwan keenya Jimma qofa miti kan jiru. Harargeetu jira, Arsiitu jira, Baaleetu jira. Qoy. Ganni ijoollee Jimmaa ifama gaafadhu. Ijoollee Jimmaa maaliin godhu? Ani beeku viidiyoo akka nu kaasu Deemana kiyyaa irratti ano jedhe kiyyaa fannoo jagnaa kan jedhe irratti kiyyaa irratti ano jedhe kiyyaan jedhe malee ijoollee Jimmaa dheereen. kiyyaan kan Jimmaa fi akka tuqun barbaadu. Fannoo sinana tamaati Oromoo bakka buutamoo jedhe. Kiyyaan kan Jimmaati. Maal si dhibeen jedhe maal si dhibeen. Kiyyaan ifama gaafadhaa dhagee? Adellam. Kiyyaan ifama gaafadhaa? Maal si godhee kiyyaa maal si dhibee kan kiyyaa maal si dhibee maa dubbatta waa'ee kiyyaa irratti maal si dhibee. Maatti Ganni kiyyaatu sirbaaf antee Ganni abbaan barbaade waa'ee fannoo asirtuu waa'ee fannoo sirbinii. maal si dhibeeti maal waan ta'e keessa galtaanetti ganni yeroo baay'ee. Oy, ani kanan jedhu durban rakkanne de qomaatan ani kiyyaadhaaf ana bichaa deebisee ijoolleen Jimmaatu deebistee jirti warri dhugaadha. Ijoolleen Jimmaatu deebistee fi jirti bar kiyyaa fayyim ante maannek faannoo jagnaa no Oromoo faannoo inni fara faannoo jagnaa si ta'uu danda'a jedhanii wata ba'ee. Dandeessa dhagee kiyyaarraa dubbachuu waan barbaadan jechuun ni dandeessan garuu maqaa gandaan hin dhayina. Gishiriin lafti Jimmaa gishiruma akka ofii dhalchiti malee waan gaarii Jimmarraa argine. Isin maal yoo biyya takka maqaa isin maal ganda keenya ganda tokko waa Jimma jenne uftega waa Arsii jenne uftega waa Wallagga jenne uftega. Maal gochan Jimmaa fi kiyyaa maaltu walitti fide? Kiyyaan nama dhuunfaa Jimmaan nama miileena maaltu walitti fide Jimmaa fi kiyyaa na himame. Ani kuullee sin jenne qibixxisiyyaa sin jenne mucichaafan deebise. Nuti ijoolleen Jimmaa si jaallananii beekasa. Oromoon kamuu si jaallata. Garuu ati kaleessa miira keessa seentee waan hin taane maqaa Jimmaatiin dubbatte kiyyaa qeeqi. Jimma jedhee maqaa dha'ee? Jimma jedhee dubbadde ijoolleen? Maal beekna lubbuu nu beekna. Jimma jedhee waan tokko nagaa dha'ee? Iddoon biidoo sana deebee taa'ee duwwii sin godhan Jimma jedhee maqaa dha'ee? Duwiitu qeema doobaayii daarrabsaan aggeeffadha. Baddu malee saree jedhi kan jedhe Oromoon. Ani nama hin kabaja. Of course nama hin kabaja. Amantaa nama kamitu hin kabaja. Ani waa'ee Sumayyaa irraan dubbanne tuffadheen ishii dhiise si galee. Ganniinuu nan dubbadha. Qoy. Ganniini waa'ee Sumayyaa tana tigisti maal jenna uummanni natti barreessaa jira. Naan tin faashin takka sin bahin kan sin jee anaamati hafuur takka waa'ee Sumayyaan dubbatin hin jee dhugaa rabbii kunu rabbi na haa dhabu. Ramadaana kan warri musliimaa kuno ani waa'ee Sumayyaan dubbatini nun galchuu nun ilaallatu habibtiiti yaa amantaa kee kadhadhu sagadi waa'ee Sumayyaan dubbatini hin jeeni ganniidhaan. Akhalas anu dubbachuun barbaadu nani zim je waa'ee Sumayyaa waa'ee jinni waa'ee ziyaa nutti dubbatin nu ijoollee musliimaa hin jaalanne hin kabanya waan namaan dubbannu nu hin jeen isheenne walii galletti eenyu nu amma ganama kana lafumaa kaanee yaa rabbii ko enneen feesbuukii keenya banannee duwiti. Maali eenyu? Isinti maali mana
mana nama uftani me ya rabbi ko isin warri muslima kun mali facebook kenya aggefatta si jammar jechuudha no amma farfanne maal gootanii farfannaa kanas aggeeffatanii commenti nu kennitanii maal gootanii aggeeffatanii gurri keessan maaliif dhagayeedhaan mamme me samiya sa arabsinu samira jettan tana sa arabsinu me ha galabbannu is okay gurra maalitiin hanga umaatitti caqafatte samira adubbatte tama sumiya adubbatte sumaya siya adab suma keessa sumaya namummaa keessa siya baate samira miti makaan jallisin Sumaya ada makan. Mica sanun beku me mica naraka desi dan beku. Natti fida akasut natti fida ni rabbi ko yani ho ya itu natti dan sumia sanun beku sumi si anya kisu ni muslima wa kristana sumi si anya kisu. Sumi si har anutti bifte ummat orti na kaira. Sumi si anya kisu. Ilmo go wani makanu nyatte maka muslima nyatte maka kristana nyatte intal takitin guma amma sumi wayan tanarati king agama muslima uguma rabbi me muslima je agam namni sumiya dan king getta suni agam uguma muslima agam uguma rabbi sabamni sa muslim ni takka amantan kesanis waye naman dubbatina ja waye naman arabsina safuda amantake o kabajje ufis kabajja amma wo isi waye kesan dubbanni uftarinu arsala samira ki samiya samu king on waye kesan aso no tayu tini mina gaishi in chakafatina facebook kaya chakafatani debinun kenina in chakafatina wantu ko evanjala netti in chakafatina yoon amma fakkeenyaaf ganniif salamooni miti ajandaan ko salamooni fi qaalli malee maqaa ganna jiraa waamne mee namni tokko maqaa ganna jiraa waan ta'etti naana jedhu mee amma miidiyaa irra ture live irra ture jechuudha maanni aan rakkina ganda namaa qabu narraan bareedu ganda namaa arrabsuun jarri maaf ganda koo tuqu ana osoo jarri halkanii guyyaa narraa dubbatanii utuu jarri ganda koo tuquu dhiisanii wallaahi garagaleetu laalu maamme maaliif sababa koo gandi koo arrabsama maalin balleesse gandi koochi maal balleesse an balleessachi laali kiyya maal sitti fakkaate jedhe waan kana tamma bara osoo akka harawaatti nama tiktokii join godhe yookaan tiktokii eegalee akkuma sana ammoo wantoota miidiyaa irratti adeemu yookaan viidiyoolee kontantii maxxanfamee jennaan namni irratti biyuutii godhe yaada kennatu kana akka nama harawaatti osoo dhufte join goote tiktoka jechuudha. Tariitii waan kana ati hin beektuudha jedhamee sirra ilaalamuu danda'a. Ati garuu wantoota tiktoka kanarratti deemu ni beekta. Yeroo baay'ee namni miidiyaa kanarra jiru kiyya waa biraa miti bar. Sadarkaa jaartii namaatti jaartii jechuun bar ilaali jaartii kee wajjin ciisuudhaaf bar kiyya. Gibbiirra darbee manarra darbee bakka ciisicharra darbee birdilibsi yookaan ammoo bullukkoo kafana jechuudha sii galee. Jaartii kee wajjin istaayilii itti ciifte irraa waa'ee uummata gad ba'ee laayivii miidiyaa irratti dubbatu. Sadarkaa kanatti waa'ee piraayiveetii namaa waa'ee jireenya dhuunfaa namaa jechuudha. Uummata 7,800 taa'ee dubbatu kana amala isaa haala isaa osoo beektu akka harawaatti kanarraa maa yaada kenne jettee yaada keessa galuunu jalqaba irratti ati gara hin taanetti fudhatte waan kana. Because nama miidiyaa irra jiru kana ilaali maraataa nama lama qabdi. Yookaan ni hiita yookaan callistee jaallalta sii galee maraatu yookaan ni hiita yookaan ammoo waan isiin dubbattu waan isiin gootu kana calliftee itti ilaalta malee yoo isiin saree isiin jette saree jettee ni deebiftaaf yoo ta'e dogoggortee jirta jechuudha sii galee sirraa fokkisa jechuudha maraataa sii deebisaa jirurra. Uummanni miidiyaa irra jiru kun waa'ee dhuunfaa isa caalatti waa'ee jireenya namaa uummata deebii irraa kennaa taa'uudha. Aktivitiin kee yeroo garii mul'ataa jira waan ta'eef tarii yoo kullaa yoo boodii of eegi kiyya dhiqa akka mul'anne argaan jiru kaameeraan jette. Kanaaf jechuudha jara keenya waan tiktookii kanarra kaatar irratti barree jirra wantoota waa meeqa jechuudha. Ma wanti biraatu hafee wantoota iccitii shamarranii waa meeqa laayivii kanarratti fidanii godhaa oolu jara keenya. Wanti hin godhamin hin jiru bar miidiyaa kanarratti. Laayivii tiktookiin nama dabaadhaaf malee ilmi namaa wajjin hin ciisee waan sirrii irratti godhu gochuurra wanti duubatti hanqate hin jiru. Miidiyaa irratti wanti hin godhamin hin jiru. Hayyoota mataa gad garagalchanii amantaan arrabsa wanti hin godhamin hin jiru tiktooka irratti. Sii galaa jira miti. Yeroodhaaf garuu wantichi waan beektee umrii qabu miti. Yeroo gabaabaa wayiitiif. Olmoos yoo guddatee jira torban tokko yoo akka majandaawaa jedhame torban tokko guyyaa lama guyyaa sadii sana booda dagatame. Guyyaa lama sadiif jettee miira keessa galtee garuu namoota yeroo dheeraa wajjin hin jiraachuu dandeessu
keessa keetti beektee jaalala kabaja waliin qabdu irratti gonkumaa xurii dibuu hin barbaadin. Si galaa jira miti kana hin ayyamin sammuu keetiif. Isa dhufee maqaa kee dha'e. Isa dhufee waa'ee kee irraa dubbate hin qachi godhee jechuudha si galee akka huccuutti hin dalabse xibbaa dargannaas ta'a. Si galaa jira miti. Ati yoo barbaadde kan baata ta'e yoo barbaadde walaayitaa ta'e yoo barbaadde Tigree ta'e yoo barbaadde anyuwaa kima jechuudha. Ilma namaati. Maal ta'e beektaa maamee ila Oromoon imti ajandaa ijoollee kan harkaa fudhatee dhufee koomantii jalatti na arrabsu ila jarri gandaan keessatti dhaladheen tuqin maamee wallaahi an namni akka dhuunfaatti na arrabsee jennaan yoon nama sanaaf deebii deebise na xinneeffadhu baqa akka dhuunfaatti yoo na arrabsanii maal nama meeqa na arrabsaa oolan inde ana bira darbanii haadha kiyya abbaa kee